Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya yeroo kanaaf qabannee isin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu waliin tura. Humni qilleensa Itoophiyaa humna qilleensaa Afrikaatti adda duree ta'uuf ijaaramaa jiraachuu himame. Humni qilleensa Itoophiyaa humna qilleensa Afrikaatti adda duree ta'ee ijaaruuf hojjetamaa jiraachuu ajajaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan ibsaniiru. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan ajajoota raayyaa ittisaa fi koolleejjii istaafiitti barattoota idilee qondaala olaanaa marsaa 15ffaa waliin mari'ataniiru. Humna qilleensichaa mallattoo biyyaa fi aantee uummataa taasisuun danda'amuu Jeneraal Yilmaa Mardaasaan marii kanarratti dubbataniiru. Hooggantoota eegaree ga'umsa qaban horachuuf hojjetamaa jiraachuu eeruun ragaan marsaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyaarraa argame ni mul'isa. Sagantaa misooma manneenii manneen miiliyoona 1,500 ol ijaaruun himame. Waggoottan 3 darban sagantaa misooma manneeniin manneen miiliyoona 1,500 ijaaramuu ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa adda caaltuu isaanii ibsan. Bara 1996 hanga 2012tti manneen 300,000 fi 80,000 qofti ijaaramuu eeruun amma garuu waggoottan 3 darban keessatti manneen miiliyoona 1,500 ol ijaaramuu dubbataniiru. Sagantaa misooma manneenii kun waldaalee hojii gamtaa fi riil isteetii dabalatee dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaan hojjetamaa jiraachuu miseensi koree raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi ministeera maallaqaa fi bu'uuraalee misoomaa adda caaltuu isaanii dubbatan. Waggoottan 3 darban manneen jireenyaa miiliyoona 1,200 ijaaruuf karoorfame miiliyoona 1,500 ijaaruun dubbataniiru. Karoora qabameen yoo ilaalamee bu'aan argame jajjabeessaa ta'uu fi fedhii uummataa yoo madaalame garuu kana caalaa hojjetamuu akka qabu dubbatanii manneen sadarkaa gadi aanaa ta'an misooma koriidarii hojiin deebisanii haala qulqullina qabuun ijaaruu fi naannawa jireenya mijataa uumuu hojiilee bu'aa qabeessi hojjetamuuf akka karoorfames dubbataniiru. Magaalatti ijaarsaaleen jiran 74 sadarkaa gadi aanaa ta'uun dubbataniiru. Instituutiin misooma Jaappaan Itoophiyaan zoonii diinagdee addaa misoomsuun mijattuu ta'uu himaniiru. Muuxannoo fi bulchiinsa zoonii diinagdee addaa Instituutii misooma Jaappaan biyyoota adda addaa keessatti qabu hojiitti hiikuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu hojii raawwachiisaan ol aanaan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Dr. Fissahaa Ittaagasuu dubbatan. Dr. Fissahaan pirezidaantii Instituutii misooma Jaappaan Shooichi Kaabayaashii waliin mari'ataniiru. Koorporeeshinichi zoonii diinagdee addaa bulchuu keessatti yaa'insa investimentii guddisuuf instituuticha waliin hojjechaa akka jirus dubbataniiru. Kanaafis deeggarsa barbaachisuu kan kennan ta'uu ibsuun ragaan koorporeeshinicharraa argame ni mul'isa. Finciltoonni Ruwaandaan deeggaraman magaalaa ijoo baha Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo to'atan. Finciltoonni Ruwaandaadhaan deeggaraman M23 Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessaa magaalaa daldala ijoo baha Miinoovaa dhuunfachuu isaanii maddeen adda addaa himaniiru. Magaalaan kun harka finciltootaa galuun ishee magaalaa guddoo bulchiinsa Goomaa kan daangaa Ruwaandaatti dhihoo jirturraa kiiloomeetira 40 kan fagaattu yoo ta'u fageenya kana keessatti garuu magaalattiinis akka hin qabamneef sodaa hamaa uumeera. Kunis gareen M23 maasiisii qabatee torbaan 2 booda kan dhagahame yommuu ta'u waraanni Koongoo magaalattii deebisee qabachuudhaaf haleellaa cimeera. Ji'oota darban keessa naannoo albuudaan badhaate kana keessatti finciltootaa fi humna mootummaa gidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u jiraattonni 200,000 ol ta'an qe'ee isaaniirra buqqa'aniiru. Dhaabbanni oduu Reuters itti gaafatamaa gamtaa laga Koongoo M23 of keessaa qabu Koorneel Naangaa wabeeffachuudhaan Miinoovaan harka keenya jira jechuun gabaasanii turan. Bulchaan naannichaa Jiin Jaaquus gama isaaniitiin to'atamuu mirkaneessanii Reuters gabaaseera. Lola kanaan namoonni madaa'an hospitaala magaalaa guddoo bulchiinsa kanaa keessatti wal'aanamaa akka turan dhaabbanni oduu Reuters kun qondaaltota wabeeffachuun dubbiseera. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa weerarri vaayirasii Maarbarg vaayirasii Iboolaa fakkaatu mudachuu beeksisan. Kunis erga ministeerri fayyaa biyyattii namoonni vaayirasichaan qabaman hin jiru jechuun haaltee boodaadha jedhame. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan ibsa gaazexeessitootaaf wiixata darbe kennanii akka jedhanitti aangawoonni fayyaa naannoo kaaba lixa Kaageraa irraa namni tokko dhukkuba Maarburg kanaan qabamuu ibsanii qormaata kana ammas ni to'anna jechuun abdii qaban dubbataniiru. Amajjii 14 dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri vaayirasii Maarburg kun shakkamee biyyattii keessatti guyyoota 5 keessatti naannawa Kaageraa jedhamutti namoonni 9 vaayirasichaan qabamanii
8 kan biraa ammoo guyyaa 5 keessatti du'uu galmeessee ture. Haa ta'u malee ministeerri fayyaa Taanzaaniyaa Jaanis magaalaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin saamuda namoonni vaayirasichaan shakkaman irraa fudhatame xiinxalamee hangi vaayirasichaa neegatiivii ta'eera jechuun dhukkubni kun hin jiru jechuun dubbatanii turan. Ibsa guyyaa wiixataa kana dhaabbata fayyaa addunyaa fi pirezidaantii Saamiyaan waloon kan kennan irratti mootummaan isaanii yaalii taasisuu cimsuu fi garee deebii hatattamaa dhimmoota shakkamoo irratti hordoffii akka taasisan bobbaasuuf himaniiru. Maarbarg baay'ee kan daddarbu yommuu ta'u mallattoon isaas ho'a qaamaa, dhukkubbii maashaalee, garaa kaasaa, hanqisiisaa fi yeroo tokko tokko ammoo dhiiga garmalee dabaluun du'a dabalata jedhama. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti giddu galeedhaan namoonni vaayirasichaan qabaman walakkaan isaanii ni du'u jechuun dubbateera. Biyyattiin akka jirtutti namni tokko vaayirasichaan qabamuun isaa mirkanaa'ee waliin aangawoonni namoota biroo 24 kanneen dhukkuba kanaan qabamuun shakkaman irraa saamuda fudhateera. Isaan hundi garuu qorannoon isaanii neegatiivii ta'eera jechuun dubbataa jiru. Gama biraatiin ammoo sababni du'a namoota 8 kun dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaase hanga ammaatti ifaa miti jechuun dubbataniiru. Taanzaaniyaan weerarri Maarburg yeroo jalqabaaf bitootessa bara 2023 keessa ture. Kutaa biyya Bukoobaatti kan mudate yeroo sanatti namoota 6 ajjeesee yoo ta'u gara ji'a 2tiif kan turedha. Daarektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adhaanoom balaa weeraraa amma Taanzaaniyaatti mudate kun addunyaadhaaf balaa xiqqaadha jechuun qeeqaniiru. Wallaansi yookaan talaalliin mirkanaa'ee jiraachuu baatullee weerarri atattamaan dhaabuun ni danda'ama jechuunis dubbataniiru. Kamisa darbe ammoo ejensiin fayyaa hawaasaa gamtaa Afrikaa namoota 300 ol kanneen walitti dhufeenya qaban qorannoo dabalataaf adda baafamu dubbataniiru. Isaan keessaa hojjettoonni fayyaa 56 ta'an tarree kana keessatti 16 isaanii ammoo namoota Maarburg kanaan qabamuun shakkaman waliin kallattiin kan wal quunnamtii taasisanidha jedhameera. Dambiin fayyaa idil addunyaa bara 2005 bahe biyyoonni taateewwan fayyaa hawaasaa fi balaawwan tasaa daangaa qaxxaamuruu danda'an akka gabaasan dirqisiisa. Kaageeraa giddugala geejjibaa yoo taatu namoonni hedduun gara Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Yuugaandaa, Buruundii fi Ruwaandaatti imala isaanii kan hundeeffatanidha. Ji'a muddee keessa biyyi ollaa Ruwaandaa weerarri vaayirasii namoota 66 jeequun 15 ajjeesee dhaabbachuu labsiteerti. Vaayirasiin Maarburg jedhamu kun simbira halkanii irraa gara namaatti kan darbu yommuu ta'u, sana booda karaa dhangala'aa qaamaatiin namoota dhukkubsatan irraa nama biraatti kan darbudha. Yaaliin taasifamaa jirullee vaayirasiin kun wal'aansi yookaan talaalliin addaa vaayirasichaaf keessfamu yookaan kan taasifamu hin jiru jechuunis dubbatamaara. Saamuda xiinxalamaa tureen garuu namoonni shakkaman hundinuu hanga ammaatti fayyaa ta'uu dubbatameera. Tiraamp gurraandhala irraa eegalee Chaayinaa irratti taarifa 10% kaa'uuf yaadaa jiru. Doonaald Tiraamp gurraandhala tokko irraa kaasee meeshaalee Chaayinaan oomishuun gara biyya keessaa galfaman irratti taarifa 10% kaa'uuf yaadaa jiraachuu himaniiru. Tiraamp haasaa gaazexeessitootaaf Waayit Haawusitti kenneen Chaayinaan qoricha sammuu namaa hadoochuu addunyaa guutuutti gara US'tti karaa Meeksikoo fi Kanaadaa ergaa jirti jechuun kunis tarkaanfii kanaaf deebii ta'a jechuun dubbataniiru. Itti aansuunis Tiraamp gibira galtee 25% Meeksikoo fi Kanaadaa irra akka kaa'an doorsisuu hordofe. Kanaafis biyyoonni kunneen godaantota waraqaa ragaa hin qabnee fi qoricha sammuu namaa hadoochuu gara Ameerikaatti akka seenuuf hayyamu himatan. Ameerikaa maqaa dhahuu baatus itti aanaan ministeera muummee Chaayinaa kibxata darbe biyyi isaanii waldhabdee daldalaatiif furmaata kennanii fudhachuun barbaadaa akka jirtuu fi akka alergiin ishee babal'atu gochaa jiraachuu himaniiru. Taarifa kaa'uun tibba guutuu duula filannootti Tiraamp irra deddeebiin dhimma waadaa itti seenaa turan yommuu ta'u diinagdee Ameerikaa akka dagaagus ni cimsina jechuun dubbataa turan. Haa ta'u malee xiinxaltoonni akka jedhanitti lammiilee Ameerikaa qaala'insaaf saaxilamuun alatti dhaabbilee gocha haaloo ba'iinsa biyya alaatiin miidhamaaf saaxilamuu danda'u jechuun sodaa isaanii ibsachaa jiru. Ajajaan waraana Israa'el badii qaqqabeetti gaabbuun aangoo isaanii gadhiisan. Hoogganaan ol'aanaan waraana Israa'el haleellaa cimaa gareen hidhattootaa Filisxeem Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 raawwachuudhaan lubbuu namaa galaafatee biyyattis waraana galcha dhaabuu dadhabuutti itti gaafatamummaa isaa akka dhaabu hubachiisuun aangoo gadhiisuun beeksisan. Hoogganaa ol'aanaa raayyaa ittisaa Israa'el Leetinaal Jeneraal Hartiz Haleevim gama isaaniitiin xalayaa ministeera ittisaatiif barreesseen ergama lammiilee Israa'el eeguuf qabu akka naaf hin milkoofne amaneen jira jechuun aangoo koo gadi dhiiseera jechuun xalayaa kana keessatti ibsaniiru. Kufaatii hamaa kanaaf itti gaafatamummaa koo ba'uu dadhabuun gaabbiin guyyaa guyyaan sa'aatii hunda na waliin deema umrii koo guutus akkasuma na waliin jiraata jechuunis dubbateera. Jeneraalichi kaayyoo waraana Israa'el hunduu galma ga'uu dhabuu isaa beeku.
IDF bu'aa guddaa kan argate gidduutti bitootessa 6 aangoo isaanii akka gadi dhiisan dubbatan. Waraanni Hamaasii fi dandeettii bulchiinsa isaa daran diiguu fi booji'amtoonni akka deebi'an mirkaneessuuf akkasumas Israa'eloonni haleellaa gareewwan hidhataniin buqqa'an gara biyyaatti akka deebi'an dandeessisuuf qoobsuma isaanii qabsaa'uun kan itti fufu ta'a jechuunis dubbatanii turan. Yeroo muraasa booda hoogganaan ajajaa kibba IDF Meejar Jeneraal Yoran Finkleman gama isaaniitiin akkasumas itti gaafatamummaa lammiilee eeguuf qabu akka hin milkoofne ibsuun aangoo gadhiisuu isaanii beeksisaniiru. Aangoo gadhiisuun isaanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiisuu Gaazaa kan Israa'el, Ameerikaa fi kanneen biroo akka dhaabbata shororkeessummaatti dhorkame waliin waliigaltee irra ga'ame guyyoota 3 boodatti jeneraalonni kunniin kan murteessan. Kutaa waraanaa Hamaas miidhaa guddaa irra ga'eera. Hooggansaa fi ajajoonni waraanaa garee kanaa harka caalaan duula itti banameen ajjeefamaniiru. Qorannoon IDF taateewwan onkololeessa 7 irratti geggeessu aangoo gadhiisuu isaanii dura xumuruuf karoorfate qulqullina ol aanaa gadi fageenyaatiin fi iftoomina guutuun akka ta'u waadaa galaniiru. Haa ta'u malee qorannoo waraanaa kun IDF qofa kan irratti xiyyeeffatu yoo ta'u waldoota bal'aa gara fuulduraatti taateewwan wal fakkaatan ittisuu danda'an kan hin hammannedha jechuun gaafateera. Koomishiniin qorannoo yookaan qaamni walabaa biroo kamiyyuu qorachuu barbaadu qorachuuf kan danda'u ta'uu iftoomina guutuun IDF irraa ni argata jechuunis dubbataniiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu yeroo waraanaa sanaatti Jeneraal Haleevim tajaajila waggoota dheeraaf kennaniif IDF tajaajiluu isaaniitiif galateeffataniiru. Kunis Israa'eliif bu'aa guddaa argamsiiseera jechuun muummichi ministeeraa dubbatan. Hanga ammaatti Netanyaahuu waan onkololeessa 7 ta'eef baay'ee kan gaddee fi gahee isaa ilaalchisee gaafii ciccimoo tokko deebisuu akka qabu qofa ibseera. Akkasumas koomishiniin qorannoo walaba ta'e hanga waraanni Gaazaa xumuramutti eeguu akka qabus dubbataniiru. Hoogganaan paartii mormituu Yaamir Laapid gama isaaniitiin murtee Haleevii ejjennoo sirrii ta'uu fi Netanyahuun illee ejjennoo kana qabatee akka aangoo gadi dhiisu gaafataniiru. Amma yeroo qondaaltonni tokko qofti itti gaafatamummaa fudhatanii aangoo gadhiisuun otoo hin taane kan ministeerri muummee fi mootummaan isaanii guutuun balaa guddaa geessisan kana akka sababaatti godhachuudhaan aangoo isaanii gadhiisanidha jechuun dubbataniiru. Jeneraal Haleeviin yeroo ammaa kana IDF'n waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa marsaa 3 Hamaas waliin taasisee kan hidhamtoota Falastiinota 100 lakkaa'aman mana hidhaa Israa'el keessatti argaman jijjiiruuf booji'amtoota Israa'el hafan akka gadhiifaman taasisuu akka qabu to'achaa jira. Walumaa galatti marsaa jalqabaan 7 turu keessatti booji'amtoonni 33 gadhiifamuu qabu. Hamaas dilbata yeroo dhukaasa dhaabuun hojii irra oole dubartoota 3 dabarsee kan kenne yommuu ta'u sanbata dubartoota 4 biroo bilisaan akka baasus dubbateera. Humnoonni Israa'el naannoo Gaazaa baay'inaan jiraatu irraas bahuu kan qabuu fi Filisxeemonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an irratti gara mana isaaniitti deebi'uu akka jalqaban akkasumas guyyaa guyyaadhaan konkolaattonni gargaarsaa yookaan deeggarsaa 100 lakkaa'aman naannoo sanatti akka seenan kan hayyamudha. Mariin marsaa lammaffaa kan booji'amtoonni hafan gadhiifaman loltoonni Israa'el guutumatti akka ba'anii fi tasgabbii itti fufiinsa qabu deebisuu argisiisu torbaan 2 booda kan jalqabu ta'as jedhama. Marsaan sadaffaa fi kan dhumaa Gaazaa irra deebiin ijaaruu kan waggoota fudhachuu danda'uu fi reeffa namootaa ajjeefamanii deebisuu kan of keessatti qabatu jechuunis dubbatameera. Haa ta'u malee lammiileen Filisxeem Gaazaa jiranii fi maatiin isaanii booji'aman gidduutti waliigalteen kun kan raawwatamuu fi dhiisuu isaanii irratti yaaddoo guddaa uumeera. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Doonaald J. Tiraamp dhukaasa dhaabuu taasifamuu galateeffatanii waliigalteen marsaa sadaffaa raawwataman hundarraa kan hojiirra ooluu isaaf shakkii qaban ibsaniiru. Netanyahuun Israa'el mariin marsaa lammaffaa bu'a qabeessaa miti jettee yoo amante gara waraanaatti akka deebitu deeggarsa Ameerikaa qabdi jechuunis dubbataniiru. Kun osoo kanaan jiru humnoonni Israa'el Jeeniin keessatti duula cimaa eegaluun Filisxeemota 8 ajjeesuunis dhagahameera. West Bank dhuunfattee Jeeniin keessa duula cimaa humnootni tika Israa'el geggeessaniin yoo xiqqaate lammiileen Filisxeem 8 ajjeefamanii 35 ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu shororkeessummaa injifachuuf waraanni poolisii fi tajaajilli nageenyaa Shin Bet Jeeniin bakka akka buufata cimina gareewwan hidhattoota Filisxeemitti ilaalamtu keessa duula bal'aa ni gaggeessa jechuun of dhaadaniiru. Miidiyaaleen Filisxeem akka jedhanitti humnoonni Israa'el haleellaa diroonii hedduu hordofuudhaan gara Jeeniinii fi kaampii baqattootaa seenaa jiru.
Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti Hamaasii fi Israa'el gidduutti erga jalqabee guyyoota 3 booda akka haaraatti kan ka'edha. Kunis balaa jeequmsa biroo West Bank keessatti mudachuu danda'a jechuunis sodaan jiru argisiisaara. Ibsi ministeera muummee Israa'el kan kenname akka jedhutti duulli moggaasaa dallaa sibiilaa jedhamuun moggaafame kunis kaayyoo kaa'ame galmaan ga'uuf tarkaanfii dabalataa nageenya cimsuuf West Bank keessatti fudhatameera. Israa'el Iraan jeequmsa kakaasuuf meeshaa waraanaa fi mallaqa gara Hamaasii fi gareewwan biraatti kan hidhatanitti West Bank keessa socho'anitti ergaa jirti jechuunis himatteerti. Miidiyaan Israa'el madda waraanaa wabeeffachuudhaan akka dubbatetti galmi duula kanaa bilisummaa tarkaanfii isaa West Bank keessatti qabdu eeguuf bu'uuraalee misoomaa gareewwan hidhatanii diiguu fi balaa mudachuu malu dhabamsiisuuf kan hojjetudha jedhan. Akkasumas maddi kun duulli kan hanga barbaachisaa ta'etti itti fufa jechuunis dubbataniiru. Bulchaan Jeeniin Kamaal Abbuu Al-Arab ejensii oduu Associated Pressitti akka himanitti wanti ta'aa jiru kaampicha weeraruudha jechuunis dubbateera. Helikoophtaroonni samii keessa osoo balali'uu konkolaattonni waraanaa Israa'el bakka hundaan galaa jiraachuu dubbataniiru. Dhaabbanni oduu Filisxeem Waafaan gama isaaniitiin akka dubbatanitti maddoota biyya keessaa wabeeffachuun gabaasa isaanii kan eeran yommuu ta'u, humnoonni Israa'el kaampii Jeeniin guutumaa guututti marsuudhaan akkasumas doozariiwwan hidhannoo qaban ammoo daandiiwwan hedduu qotaniiru jechuun dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya hanga ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.